Madabara meeqa isinii bahe? Madabara afur, madabara 17 bahe. Biyyi ollaa kootiin ni kan dhibba sagalii ni kan dhibba saddeetiin fayyee ani immoo birrii Yesuus nan fayyi. Naa galateeffadha. Amma warqinee ani indaan qoyyuu na birrii naa kennitanii kormaan daanqoo fidee midhaan naa marguu didee waggaa kana dhufee midhaan iyyuu madabara tokko fide. Ammas immoo duraan maal sinii marguu dide? Midhaan madabara lama facaase. Afur baati. Afur baati. Madabara meeqa yoo facaastan? Lama. Meeqa baati? Afur baati. Amma ergasii mucayyoon kaas na fiddeen mee waldaa giinciidha bayeessa waldaansa nan ka'aa jedheera biyya kanas nan ka'aa jedhee waldaansa bayeessa kootu naan jettee mucayyoon kaas na fiddee ijoollee lama fudheen ka'an jedhe achumaan raajini namni lafarratti wal loltan namni ijoollee lama fudheen ka'a jedhe koottoo ta'uu baate dhufee si tuqaa naan jedhe raaji jennaanan ka'ee gara keetto asoolii qinnaan namni waggaan nan xaara yaa waaqayyo Oman irraan argadhu namni jedhu lafa keessa biyyeessa qunxuratan hojjechiifatan isa nan ka'a jettu sanas asin katu si bukkee kaati malee atin katu shi si bukkee kaa malee naan na bukkee kaata qixxabta shi nama baartu sun. Biyyaan baatu rakkisaa kee biyyaaba. Biyyaan baatu rakkisaa kee biyyaaba. Ibiddi sirra jiru hin bu'a malee hin bu'a. Amma kaatti maanan minaan kosanas immoo lafa kee biyyeessa anitti ni manne ennaan makiina keessa ga'uun yoo dhuguma waaqa taate silaa gubadhe waa'ee lafa sanaan nagaafadhu waaqa taate hin jedhe. Yoo waaqa taate waa'ee lafa kanaa nagaafadhu hin jedhe makiina keessatti nan taa'u. Achumaan waa'ee nan ka'a jedhe sanas nagaafate waa'ee lafa kiyyaas waggaa waggaa namni gubatu maali jedhee baran ammoo harka keetti luka keetta marradhu gali jedhee dibatas naa kennee midhaan sanattis maanfeen odoon sodaadhu madabara xaa'oo lama biteen ani waaqayyo midhaan kun ankoo mitaan keeti yaa waaq jedhee midhaan sana facaasee midhaan innaa margu dhoqqee keessa facaafne midhaan sun wannis gaggabsasi magarsinee mujjaa fakkaateen marge warri hollaa nyaatte barana wanaan jedhe nyaatte maaloo nyaatte midhaan sun qamadii nyaatte barana jedhame nyaatte barana midhaan sana akkasitti naa ta'ee midhaan sana galfadhee asitti madabara tokkoyyuu fidee galata asitti midhaan sana galchee xuruutti sini galee xuruutti madabara 17 naa ba'e ishiin madabara 4 baatu. Madabara meeqa isinii bahe? Madabara 4 madabara 17 bahe. Kaleessa Yesuus mana ishee jiru. Gaafa Yesuus mana ishee seenee garuu hawaasa gadi bahe. Ameen. Isinii ifa gaafa argattan dukkanni isin bara. Ameen. Duratti madabara meeqa? Madabara 4 baate nan lama facaasa. Ammoo 17 naa bahe baran ammoo irra jira. Ammas immoo waan ati gootu sin beeka koo. Ammas ansaati ankoo miti facaa'ee irra ammas. ammas irra jira. Toleera. Tole. Amma immoo kaa hadhufeen xannachi kun natti deddeebiti laga keessan na dho'ee funyaan keessan sirraan na dhiita'ee shaashi mataa irra dhadheetan sammuun koo nama nazarama akkanatti irra hidhadheera. Achi maanan qanii sayyaan himsanyiiti dhufee samoon qaamee san. Yeeshi qaamee sana. Dhufee as nuunnettanii wanta inni irra amma galeen galeen ganama isaa naa dho'e. Hinnoe. Biyyi ollaa kootiin ni kan 900 ni kan 800 fayyee ani immoo birrii Yesuus nan fayyi naa galateeffadha. Gatiin kee kaffalameera. Mee sagalee guddaadhaan gatiin koo kaffalameera. Gatiin koo
kaffalame. Nuyi gadi dhiiga eenyuuti? Yesus. Ammas immoo abbaa warraa koo harka kaaseet qanii sadii dhaqee waldaa qeetti qabna. Qanii sadii dhaqee deebi'a dhaqeetti. Innaa galenuu jeeqaa dulloota marree ilmadheen bira darbee deebiteen ilmattu naan jedha waaqa ta'uun waan isaan beeku. Yooti deebitee ilmatte dulloota kana naan jedha wajjumaan dhugna garuu. Isas immoo wajjumaan dhugna. Innaa dhugee gale dulloota deebitee ilmatta akka haadha kooti hidhate jedhe. Ammas immoo waaqa irraan dhufnee ayyaana keenya dhalannee Yesuus horiin koos Yesuus abidda keetiin shafan horii koo jedheen qe'ee koo hunda abidda keetiin shafan Yesuus jedheen itti kadhadhan immoo ammas immoo harka Yesuusan jiranii ayyaana san dhalannee isa sanarraa kadhadha. Isini kadhadhu? Abbaa warraa keessa moo? Adiisu? Araqee dhuga kun biyyi mandara keenya mul'uun qaata dhiisa. Araqee adiisuu re? Waldaa harka kaasetti deebi'ee. Adiisu? Akka adiisu barbaaddu? Harka isa qaba. Dhaqaatii harka narra kaa'atii? Harka isin harka qabattu ni? Isa immoo mana tokkotti gallaa'u. Ofuma keessatti akkatanii maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kana sirraa rukuteera kana booddee harka ittiin deebi'u duraanii. Amiin. Amiin. Amiin.